Hayyee ajajaa olaan Abaaboo Jaalmarroo Dirribaa gaaffiif deebii gabaabduu raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin taasisuuf argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaan isiniin jedha. Hayyee jaalannee asii fayyaa ta'ii sagantaa keessan irratti naafeeruu keenyanii. Hayyee Jaalmarroo haalli amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru waan baay'ee gurraa fi qalbii uummataa harkisaa jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii akkamiirra jira amma? Hayyee fayyaa ta'e jaalatiyyaa akkuma aduu jettee golee Oromiyaa guutuu keessatti wanti adeemaa jiru uummata Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa hirmaannaa qabuu fi akkasumas itti dhiyeenyaan quba qabuu fi waan hedduutu adeemutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggaa marsaa lammaffaa kan egaa yeroo darbee yaadataa waggaa bakkoota adda addaatti zooniitiin qoqqoodamee marsaa tokkoffaan adeemaa turetu ture. Waggaa akka fakkeenyaatti kan Jaalladdasaa Wajji, Jaannatii Gammadaa, Jaalladoo Qilxuu fi Hasan Aammee inni kun zoonii adda addaatti qoqqoodameetu deemaa ture. Waggaan suni waggaan marsaa tokkoffaa xumura itti goonee akkaataa barbaadamee fi waan barbaadamee guutummaan guutuutti galmaan gahatee amma kan itti aanu zooniin waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru hundumti goleen Oromiyaa waggaa marsaa lammaffaa waggaa duula imala gara Finfinnee jedhuudha jalqabee jira. Egaa sochiin amma waraanni bilisummaatti jiru waggaa duula kanaati. Egaa kanuma guutummaa Oromiyaatti adeemaa jiruu fi akkuma atuu jettee hawaasni Oromoo ijaaf gurraa kana ta'ee caqasaa jiru. Hayyeegaa akkuma ibsitanii labsii isa duraa irratti milkoominni akka argamedha. Amma haala deemaa jiru kanaan labsii imala gara Finfinnee jedhu kana irratti abdiin gama uummataan jiru maal fakkaata? Uummanni bifa kamiin isin simachaa jira? Egaa kallattii hedduu irratti waan adeemaa jiru kana ejjii gurri miidiyaa addunyaa akka barbaadamutti hubatee akka hin gabaatamne haalli quunnamtii biyyattii keessa jiru mootummaan cunqursaa abdii murannaa isarraa dhumaa kumaara jedhan sanaa kumaara kaardii ishee dhumaa qabachuu jiranii sabicha dukkana keessatti qabanii wanti adeemaa jiru guutummaan guutuutti miidiyaa irratti bahee mul'achuus baatu lafarratti kan jiru. Egaa uummati Oromoos kan beeku waraanni bilisummaa Oromoos kan itti jiru miilana ta'uu qaba. Xumura argachuu guduunfaa argachuu qaba jenneetu deemna. Warri adeemaa jirru immoo handhuura kan hojjeneene maatii hidda dhuunfataa kan jiru Oromiyaa handhuura magaalaa Finfinnee kan bakka kanitti injifannoon kamuu irratti galmaa'ee yeroo hiddi sun hin buqqa'in bara baraa ummaa deddeebi'ee hiddi fagoo irraa ciccitee laphee ammas deebitee lafa qabattee roorroon gafummaa nurra dheeratee turuu suni bakki sun cituu qaba. Hundeen buqqisuudha qabna jenneetu adeemaa jirru. Kanaafiyyuu haala akkasiitiin duulli marsaa lammaffaa guutuu Oromiyaatti eegalee tokko jedhee milkii fi milkaa'inaan adeemuutti jira. Gara nu gagroomsee bara baraan cunqursaa hamtuu roorroo gabrummaa sirna bittaa kan irratti diriirse akka qoosaatti dachee irraa saamanii saba gabroonfatanii biyya gadadoo keessatti gabbuusanii jireenya dhuunfaa ofiif tolfatanii kana gadhiisanii adeemuu hin danda'an waan ta'eef sanatti wareegama barbaachisudha kaffallee xumura itti goona jennee imalli kuni imala gara Finfinnee
handhuurri hiddi handhuuraa suni inni akka silmii saba kanatti maxxanee jiru cituudha qabaa jennee akkasitti deemuun jirra. Ammoo jalqabni isaatu mirkii eegaleera. Ummanni Oromoos san arguutti jira, wareegamatti kaffaluu jira, wareegama baasee roorroo gafummaa bara dheeraa du'aa fi ajjeechaa dararaa hidhaa buqqaa'insa kana hundumaa boo'icha haadholii fi abboolii keenya garaagaraan nurraan dhaabbanne dhaloonni miilanaa kun dhaabuufidha itti adeemuutti jira ni dhaabbata fi ummati Oromoo qabsoo akkasiitti jira. Waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo wareegama sanaaf of qopheesseetu kakuu sana imaanaa sana waadaa sana qabateetu itti jira. Ummati Oromooti kana keessatti itti hirmaatee lafeetti cabaa dhiigatti dhangala'a waan qabu hundumaatti itti himaadha. Akkasittiin gara xumurachuutti deemuu jirra jechuudha. Hayyee baay'ee gaariidha. Mee uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Qeerroon akka qeerrootti maal gochuu qaba? Hawaasni Oromoo biyyoota ambaa jiru, biyya ollaas ta'e biyyoota ambaa biroo keessas jiru maal gochuu qaba? Yeroon kun yeroo murteessaa, yeroo baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef namuu dirqama isaa bifa kamiin ba'achuu qaba jettanii dhaamtu? Ummata Oromoo biyya kamuu haa jiraatu, umurii kamirraayyuu haa ta'u, jiruun jireenya kamiyyuu keessaa haa ta'u, Oromoon Oromoo ta'e akka Oromootti gabrummaa jala jiru. Oromummaa ofii beeku, gabrummaa kana jalaa bahuu fi hawwii qabu, eeguu bilisummaa qabu, inni miilanaa kan itti dhiyaannee osoo hin guduunfatiin jalaa deebinu osoo hin taane guduunfaa itti goonee xumura gabrummaa ka hundeen buqqisnu abbootiin keenya kaleessa dhalootatti guddisna yoo ofii buqqisuu dadhabneedhan dhaloonni sun nuyi hundeen buqqisnee xumuratti goonu ta'uudha qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hunda jiru gobbaa kana keessa jiru itti eegalee jira. Dhaabaa kibba bahaadhaa gidduu galeessa wareegama barbaachisu kafalee hundeen buqqisuutti jira. Uummati Oromoo bakka kamuu haa jiraatu, eenyuyyuu haa ta'u, kutaa jireenyaa kamuu keessaa haa ta'u, wanti inni gochuu qabu harri shalan Finfinnee midhaanii bishaan keenya dhuggatuu hin qabdu. Sirneen achi keessaa suni qaama Oromootti maxxanee garagaraan dhiiga Oromoo xuuxaa hafuu hin qabu. Baqqa'uudha qaba. Kanaaf daandiin kamiyyuu gara magaalaa Finfinneetti geessu cufuudha qaba. Cufamuudha qaba. Midhaaniif bishaan keenya irraa kunnee itti marsinee taa'uudha qaba. Ummati Oromoo kana qofaa yoo godhe Assoon gumaachi inni keessatti afalu kanaa olii irraa barbaadamu hin jiru. Ummati Oromoo bakka jirtu hundumaatti diina isaa yoo ittiin oodayyuu injifachuu hin danda'a. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo daandii imala gara Finfinnee guddaa eegale sana milkeessuu keessatti ummati Oromoo itti jira inni keessa jiru. Waliinis jira. Kun waan inni gochuu qabu. Oromoon amma as keessatti wanni inni gochuu hin qabne sabni kun saba guddaa. Sabni kuni saba lakkoofsaanis daangaa biyya bal'aa lafaatiinis Itoophiyaa keessatti uummata guddeessa lafa guddaatu jiru biyyittiif illee lafee dugdaa ta'e waa hunda harkaa qabu. Uummanni akkasii ammoo wareegama ofiitti bishaan dhangalaasuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo hojiin isaa diina buqqisee gara fuulduraatti imala isaa milkeessee tarkaanfachuu. Ummati Oromoo bakka do'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galee waraanni bilisummaa Oromoo irraa gara diina kallattii biraatti buqqisuutti socho'u hundumaa dhuunfatee nagaa waaraa buusee walqixxummaa fi bilisummaa isaa tikfatee adeemuudha qaba. As keessatti wanni nuti gochuu hin qabne uummati guddaan hangana qabu waa hunda harkaa qabu wanneen xixiqqoo waan haaluu waan dhuunfaatiin wal qabatu
waan ammoo warri kaleessa nuyi yeroo harka isaatti kufu inni kuni warri kaleessa nuyi isaanii sirrii miti jenneetu qabsoo gaggeessuutti jirra. Erga wanti isaan godhan sirrii miti ta'ee waan isaan kaleessa nurratti godhan deebinee isaan irratti dalaguu hin qabnu. Namoota akkasii uummati kun isa harkatti kufe dandahaadha garaa bal'eessa. Warri kuni ammatti uumaa tokko nu gochuun danda'ani boojii nu harkatti kufaniiru taanaan dhaabaa barbaachisu gochuufiidha qaba. Uummati Oromoo waajjira barnootaa, mana baankii, waan ibsaa, waan bilbilaa, akkasumas waan daandii, waan bishaanii, waan qonnaa, walumaa galatti uummataaf warra tajaajila kennani eeggachuu, tikfachuu, kunuunsachuu, waan saamichaa wal qabatu, hannaa wal qabatu, sirna dhabdummaa wal qabatu hanqisuudha qaba. Bakkoota tokko tokkotti waan qabsoo kana maqaallee xiqqeessu dhiiga dhangala'ellee kabajaa dhorkatu Oromoos illee waan hin mallee fi Oromoon illee saba akkasii akka hin taane. Kanaaf waan akkasii mul'atan uummati kun wareegamasaa dhiiga ilmaansaa osoo hin qooriini wal dhabbee fi sirna dhabdummaa akkasiitti akka hin seenne kanuma himachuu barbaada. Abaa walii gochuu qaba. Naannoo bilisa ta'e irratti bulchiinsa horee bilisummaa kan yeroo tolfatee haga yerootti akkaataa wal bulchuu danda'u boru gaafa sirna gadi dhaabbate seeraa booda tolfate mana adabaa poolisii waajjira abbaa alangaa seeraa abbaa murtii kana gaafa tolfate waa hundumaa harkatti galfate qajeelfama sanaan hojjechuu danda'a. Har'aaf garuu bakkuma jirutti akka jirutti namni osoo walitti hin bu'iin nagaan bira akka nagaan galuu fi nagaa waaraa naannoo isaa irratti buusee naannoo isaa tasgabbeessee naannoo isaa irratti wal bulchuudha qaba. Kana gochuudha qaba uummati Oromoo. Kan kanarraa hafe akkuma amma jiramu imama amma jiramu gara fuulduraatti waan qabu hundumaa akka isaa mootummaan gaboonfataa qawwee kaleessa irraa hiike har'a fidii walatti jedhee sanaa miti. Waan qabu ni qaba, waan hin qabne hin qabu. Oromoon ni beeka, eenyuun akka lolu eenyuuf akka lolu ni beeka. Kanaafuu waanicha tokko hin goonee fi uummata Oromoo faraanni bilisummaa Oromoo ni beeka, waliin jira, wal dhagaa, wal quba qaba. Maal akka hojjetu yoo eessatti akka hojjetu ni beeka. Kanaafuu duulli suni fiingeen marsaa lammaffaa afuufamteeti jirti. Oromoon ni beeka. Akkuma amma jiruu fi akkuma wal quba qabnutti gara fuulduraatti. Harri shanan Finfinnee garuu sirniin achi keessa jiru bifa socho'uu hin dandeenye cufamuudha qaba. Yoo taate baranumaa ta'uu dhinnaan amalumaa dhabe amaluma immoo taate baranumaa. Kanaaf uummanni Oromoo akkasittiin waraana bilisummaa Oromoo waliin gara fuulduraatti. Injifannooni uummata Oromoo fi jedha jaalkiyya. Hayyee jaalmarroo guddaa galatoomaa. Egaa yoo yeroo qabaattanii itti dabaluu barbaadan haala hariiroo sabaaf sablammoota biyya sanaa keessaa irrattis waan jechuu barbaadan yoo jiraatan itti dabalaa yoo gaha jettan immoo kanumaan goolabnaa ulfaadhaa fayyaa ta'an jedha gama koon. Yeega sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiran cunqurfamoo ta'anii ciree wal fakkaataa uummanni Oromoo qabanii uummatuma Oromoo waliin qabsoo walcinaa qabsoo obbolummaa walqixxummaa qabsoo wal faana hiroo tokko qabnu mootummaa diina ta'ee nu cunqursee diina waluun qabnu irratti gaggeessuutti jirra wal quba qabnaa. Sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiru hedduun isaa hiroo wal fakkaataa uummati Oromoo qabudha qaba. Gadadoo deega hiyyummaa cunqursaa jalata jira. Sabaaf sablammiin kun hundumti ammoo bakka adda addaatti haala adda addaa keessatti walitti bu'iinsa adda addaa keessa ture. Inni kuni warra kana lamaan gamatti walitti buusee giddurraa waabaatee jiraataa ture tagoonfamaa ture. Gadaan sunis barri sunis kaartiin sunis akkuma sila dhuma ta'etu jira. Kanaaf sabaaf sablammoota biyyattii keessa jiranii kanneen hiroo wal fakkaataa saba Oromoo waliin akka gaariitti deemu jirra. Warri kun uummati Oromoo isa
isaanirraas ta'ee waliin iyyuu akka sabaatti rakkoo tokkollee akka hin qabne ni beeku. Wal faana hiriirree qabsoo obbolummaaf walqixxummaa diina waloo waliin qabnu bakka kanaa buqqifnee heegeree biyya keenya irratti akka nuuf ta'uu danda'utti tolfachuutti wal hubannaa sanaan deemamaa jira. Kanaaf iyyuu sabaaf sablammii biyyattii keessa jiru Oromoo irraa yaaddoo tokkos hin qabu, qabaachuus hin qabu. Sabni Oromoo ofirraa hambisee kaaniif yoo ta'e malee kaanirraa wanti inni barbaadu tokko yoo akka hin jirre eenyuyyuu ni beekaa jechuudha. Kanaaf sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiru qabsoo sabni kun gaggeessaa jiru cinaa dhaabbachuu gargaaruu yeroo wal fakkaataadha qaba. Rakkoo wal fakkaataa keessa jira. Wal tumsuu wal gargaaruutiin waan kana fixachuu keessatti akka qooda isaanii gumaachanii asumaan illee dhaammachuu barbaada. Fayyaa ta'e. Hayyee gaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa milkaa'aa mirgaan galaan isiniin jedha. Hayyee isinis raadiyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa sagantaa kana naa kennitanii fayyaa ta'aa. Dangaa akkasii waraanni bilisummaa Oromoo fi uummati Oromoo bakka jiru hundumaa irraa akka dhaga'u galmaan akka gahatullee itti dhaamuu jirtanii jajjabaadhaa. Golee Oromiyaa hunda waliin gahaa. Waraana bilisummaa Oromoo gubbaarra jiru hundumaan immoo injifannoo milkii kan irratti gabrummaan xumura argatu akka ta'u jedha. Bakka jiru hundumaa wareegamni isaa cidha isaa fi akkasittiin gara fuulduraatti akkuma bobbaa marsaa tokkoffaa